Nagattu. Nagata. Fayyaadha akkamisi. Akkam jaarra. Jirra fayyaadha miti. Nagata. Ani kanan jedhu. Mana kana keessa waggaa 5 guutuu amman jiraatu kan. Waggaa 5 kana mana kana keessa jiraatu. Mee badii nuti kiyya maali waan nuti na balleesse maali inni. Waa'ee badii maali haasaa jaarra? Egaa badiin qabduu kan naan jettan ta'e hattuu ummata karaa deemsa dhorkan kan mana namaa saaman kan maal jettan fuutanii manatti nu galchitan. Ammas waa'ee dhuma shakkii keetii haasaa jaarra. Yeroo darbe hin yaadattaatis mucaa mallisaa warqee jibbuma keef shakkii kee kana jibbamti kan inni dallaa kana gallakkisee sokkee. Isallee baga waan imooraa kana isa buqqise dhugaa dubbachuudhaaf oo ta'e. Amalli isaa ani garuu biraati warqee yoo ta'e mooji malee mucaa sunillee amala warqeen qaba. Baga asii isa buqqise rabbi. Akkuma asii been mana wayii kireeffatee mana ollaa warra kireeffatee jettamu kan warra itti kireessee jettamu uffata tokki jabala fi fuudhee kennu amma mana hidhaas darbatame mana hidhaa ta'asiin jedhamu gurbaan sun. Jaarra kanaan dura soba sirratti hin beekun ture. Amma garuu abbaa sobaa taateetta. Na dhageessaa? Waa'ee namaa utuu hin beekin waa'ee namaa utuu hin hubatin callisee waa'ee namaa naasayi. Ijoolleen mana kana jiraniif yoo ta'e ofii isaanii jijjiiruuf ganamaaf galgala humna isaaniitiin kan bulanidha. Oliif gadi jooranii jechuudha. Na dhageessaa waa'ee isaanii yoo ta'e shakkiin tokko sitti hin galiin. Ani iddoo isaan hojjetan iddoo hojii isaanii deemee addaan baafadheera. Na dhageessa yoo ta'e na dhaga'e. Laa boontu maal sitti fakkaata? Kan nama balleessu namaa bara. Kan akka nama balleessu hin jiru. An dhugaa siin jedhe kan akka nama balleessu hin jiru. Kanaaf egaa akkas ta'e. Na dhageessa. Ati gaarii namaaf taatee jennaan yoomiyyuu namni siif gaariidha. Badaa hamaa namatti taatee jennaan immoo namnis akkasuma. Mana namaan seentu namni mana kee seenu hojiin kee nama shakkuudha habaluu hattuudha habaluu nan shakkee kana miti akkeetti namaa wajjin jiraatu. Ani amman beekun si gorsa akkeetti namaa wajjin jiraachuu hin dandeessu. Shakkii kee kana dhiisi. Furtuu gateera gaaffiitti mana furtu. Furtuu dafee mana jira. Dafee. Gurba? Maal goota balbala kiyyaarra? Akkam naan hin jedhin balbala kiyyaarra maal goota naatuufi? Akkam naan hin jedhin? Ani furtuu eegaan jira furtuu gatee hiriyaan kun naaf fidaa jiru. Humna waan sii qabuu didee furtuu biraa fidattee bantee taatuuf. Maal jechaa jirta? Maal jechaa jirta? Eegaa. Mana naatuuf ka? Mana naatuuf ka? Dhageessa ani hattuu miti. Kana caalaa dubbatteetiniin akka waan biraa keessa nu galchine. Waan biraa keessa na galchine jedhe waan ani siin milkaa'uu beeka. Siin milkoofne ka otoo naraa dhufuu baadhe ati siraa seente cabsitee seenteti mana kiyya hattee jechuudha. Maal dubbataa? Maal dubbataa jirtaan ani jedhu ifaa kanan sitti dubbachaa. Ani hattuu miti dhageessa. Akkasi lola qabatanii. Maaltu balbala kiyya cabsanii raawwatanii fa'i na jala hatuuf ka. Namichi maraatee. Hattuu miti yeroo baay'ee sitti dhageessa. Ani immoo poolisii waamee ta'e isin lachuu mana hidhaa sinna jeetu isin tubsiisu waan eessa dhattan qofa. Maal taate yeroo hundaan waami ammuma waami ani si hanqadhee miti seera guutuufan malee eessa dhattan qofa. Maal taate yeroo san guddaa miti maal? Yeroo hattuu kan rakkoon kee maali? Maaltu jalaa bari? Hona dhufu mana kiyya balbala kiyya kunoo tuttuqaa jira hattuu qabka. Nama gaddisiisa dhugaa hattuu miti. Nama humna keenya jiraachuu jiru. Akka hattuun beeksistan isin hattuu. Qaama hin jedhamtatti hattuun. Hattuudha si. Baay'ee rakkoo qabdaa. Hin agartan. Hin agartu qofa.
ديس 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 كاتب البن دايسني ولا كيف سنتين أنا جرات وتونا سعادة من الرابطة فيك لا نون هتون جتشات تبتل نقدر أكاتون تانرك بيفهم وام يكون جت بيفهم كده تشابان إذا هاتوا Lali follower nama arrabsu. Follow tikkaan qaban nama arrabsanii. Namni isaan arrabsanillee ammoo Oromoo bar. Kiyya ammoo gad deemayyoo deemuu miti. Awwa akkam godhaa har'a. Kiyyas akka dabalamu follow arrabsuu qaba nama arrabsuu qaba. Eenyuun haa arrabsu ree. Arsii arrabsa yoo jedhe abbaan kiyya arsii harargee arrabsa yoo jedhe haadhaan harargeedha. Jimma arrabsa yoo jedhe jaartiin kiyya jimma. Yaa Rabbi. Shawaa arrabsa yoo jedhe jaalallee tiyya takka yaadadhaa mana barumsaatitti ta'a. Akka malee wal jaalan sababuma isii akkami shawaa arrabsa. Wallagga arrabsa yoo jedhe soddaadha obboleessa kiyyatu warraan soddoome irraa fuudhe jechuudha. Iluu arrabsa yoo jedhe iluu keessa dalagaaf ture akka malee namatti tolaa warri iluu eenyuun arrabsa. Gujii arrabsa yoo jedhe gujiin tunis wajjiin mana tokko galle saahiba cimaa qaba gujii ka akka malee Oromoodhaaf dhukkubsatu jechuudha. Eenyu haa arrabsu ree hayyee eenyu arrabsa eenyu arrabsa yaada Tigre ma arrabsa in arrabsu Oromoo Tigre ma arrabsa like naa godha share naa godha follow kiyyas akka taphatan ammallee baay'ee maqaba yoo kanama hedduu laalu itti hinaafa malee ammallee follow baay'ee qaba yoo xiqqate gara nama jahaa qaba follow